Hayyina shamark fuune kam jirtan hordoftoota chaanaalii Getahun egaa har'a viidiyoo haaraa isiniif qabadee dhufee jira. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalicha subscribe godhaa. Egaa har'a viidiyoo isinii qabee dhufe viidiyoo Asoosama Imimmaan tokkoo jedhu kutaa afuraffaa isaatii isiniif dhufee jira. Warreen viidiyoo kanaan dura 1, 2 fi 3 ilaalan immoo description jala isiniin linkii isaaniitii seenaa ilaalaa isiniin jira. Hanga qophii xumuraan nu waliin turaadha. Imimmaan tokkoo kutaa afuraffaa walaloon isaas akkas jetti. Godaansi godaannisa lakkuu madhala rakkoo baasiifis saaxilee boqonnaa hin qabdu tokko godaansaaf miilla fuutee miilli kee saharaa bu'aa osoo mana kee qabdu lubbuun kee beelaan du'a. Godaansa kee galtee saharaa miilaan kuttee dhaqxee doonii yaabbattee baharii keessatti kuftee nyaata qurxummii taata. Of jijjiiruudhaaf dhuftee qurxummiitti bishaanii dhugaan osoo dubbattee dhiigaaf lafee keenyarraa qaata faanuu barte. Sanuu gatii qabaare atoo duran hin ilaalle erga achi geesseessoo jireenyis waliin caalle. Jedhee ijoollee fi maatii barattoota garaa raasee hunduu yaadan jireenya baqattummaa waliin galaana diimaa yaadan ilaalaa oolanii reefu as dacha'u. Akkasumas wallaansoo dheebuuf beela gammoojjiin qabu hunduu akka saglaala yookaan TV fuula dura isaanii yaadan daawwachaa turan. Morkiin walaloo isaa kanaan barattoota qalbii isaanii coraa oolee osoo akkanaan jiru barnoota isaattis cimaa adeeme. Qalbisee waliinis jaalala miidhagaa dandamachuu eegalan. Garuu inni guyyaa tokko dagatee illee miirri dhiirummaa osoo itti dhaga'amu qalbisee waliin wanta bira ishee irratti raawwate hin beeku ture. Isheen durba morma lamaa ishee jedhan kan durbummaan jirtu jechuudha. Waggaa 2 booda osoo haala kanaan jiranii kutaa 12ffaatti darban. Barnoota kutaa 12ffaas haala salphaan xumuran. Qormaata seensaa yuunivarsiitii fudhatanii taa'aa jiru. Warroonni maatii nama gargaaru hin qabne mukaa mukatti bu'aa qarshii ol kaawwataa jiru. Utuu nyaachuu danda'anii bor karaatti waan mudachuu danda'u jecha yaada isaanii guyyaa borii irraa kaawwatanii hojii osoo hin tuffatiin hojjetaa jiraachaa jiru. Morkiin isaan keessaa isa tokkodha. Maaliin jiraadhu? Akkamitti jiraadhu? Yuunivarsiitii dhaqnaan ijoollee abbaa qabeenyaa warra dureeyyii wajjin jiraanna jedhee sammuun isaan dhiphata of dhiphisaa jiraata. Morkiin taa'ee akkas ofiin jedhe guyyaa tokko an qarshii kana barannaan argachuun danda'a. Warra qabeenya qaban waaqessuun maaliif? Warroonni addunyaa kana irra wantoota gurguddaa hojjetan kanneen akka Leonardo da Vinci hidhii Moonaaliizaa qofa hojjetee xumuruuf waggoota 11 hojjete. Toomaas Edison balbala elektirikii hojjechuuf yeroo 10,000 ol irra deddeebiin yaale. Niilsan Maandeelaa bilisummaa biyya isaa abjoote bira ga'uuf waggoota 27 mana hidhaa roobeen keessatti hidhamee fi kan kana fakkaatan. Namoonni kun kufaatii mee keessa darbanii sadarkaa amma irra jiran ga'an. Anis nan durooma. Anis nan beekama. Dubbii isaa keessaa yeroo hunda kan hin irraanfatamne anis jecha jettudha. Yeroo hunda ol adeemaa yeroo gorsus harka hin laatin jedha ture. Akkuma guyyaan dhihee bari'aa dhufe sammuun isaa dhiphachuunis ittuma fufe. Utuma akkasiin jiru ji'a 2 booda qalbiseen boorsaa uffannaa morkiif ta'u isaaf bituuf yeroo suuqii yookaan dukaana irra gaafachuu eegaltu kan duraan qalbiseen beekan harka duubaan wal qimmiidaa waa'ee ishee waliin dubbatu uffata dhiiraa maaliif bittii eessatti geessitii jedhanii wal gaafatu. Isheen garuu dubbannaa fi ilaalchi namaa waan tokkotti hin lakkoofne bittee fi gara maatii isaatti ol qajeeltee daqiiqaa muraasa erga adeemtee utuu isheen yaadaan fagaattee lafa kana irra godaantee adeemaa jirtu kana gidduutti gufuu tokko rukuttee qaama guutuun fuulduratti diriirte. Guntuta ishee isa akka qara limmoo sanaan lafa waraante qilleensi miila ishee battalumatti buqqee isheen wanta dhiigde hin beekniif dhiigni toora galee burquu eegale. Awwaara fuute. Itti fufa kutaa 5ffaan akka simbira ga'uuf
subscribe godhuudhaan mallattoo bell icon-idha yookaan bilbila maddii irra tuqu all irra gochuudhaan maatiin uf taasisaniin jenna. Viidiyoon yoo isin toleeraate like, share, subscribe godhaa isin jenna. Hanga qophii biraatiin wal agarruutti nagaatti tura.